Itoophiyaatti malaamaltummaan daran dabalee jira jedhame. Itoophiyaan addunyaa irraa shanaffaa Afrikaa irraa lammaffaa ta'uun shaampiyoon atileetiksii ganna 20 gadii bara 2026 xumurte. Iraan waliigaltee waraana Paakistaan, Tarkii, Saawudii sababni sodaadhuuf hin jiru jechuun dhaadatte. Kunneen hangafoota oduuti ashama harka funee kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qaban isinitti himnaa oduu wajjin kan isin faana turan Girmaa Guddisaa. Itoophiyaatti malaamaltummaan daran dabalee jiraachuu himame. Koomishiniin naamusaa fi farra malaamaltummaa Itoophiyaa qorannoo biyyoolessaa malaamaltummaa irratti gaggeesseen malaamaltummaan Itoophiyaa keessatti rakkoo bu'uuraa ta'ee itti fufuu isaa hirmaattonni qorannichaa ibsanii jiru. Koomishinichi qorannoo biyyoolessaa malaamaltummaa isaa arfaffaa fuula 70 qabu ifoomsee jira. Kaayyoon qorannichaa ilaalcha hawaasni malaamaltummaa fi dhaabbilee mootummaa adda addaa keessatti mul'atu irratti qabu hubachuu akkasumas hubannoo uummanni malaamaltummaa irratti qabu madaaluudha jedhamee jira. Qorannichi naannoo Gambeellaa irraa kan hafe naannolee biyyattii hundaa fi bulchiinsa magaalota Finfinnee fi Direedawaa dabalatee gaggeeffamee jira. Qorannicha keessatti namoota 2195 hirmaachisuuf karoorfamee kan ture yoo ta'u, hirmaattota karoorfaman keessaa dhibbeentaa 91.4 ta'an qorannichatti hirmaachisuun danda'ameera jechuun koomishinichi beeksisee jira. Akka qorannichi mul'isutti hirmaattota keessaa dhibbeentaa 60 ol ta'an malaamaltummaan Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti rakkoo bu'uuraa ta'e itti fufuu isaa ibsanii jiru. Akkasumas malaamaltummaan yeroo ammaa jiru waggoota 5 darban waliin yoo madaalamu daran dabalaa dhufuu isaa akka amananii qorannicha addeessee jira. Hirmaattonni qorannichaa dhaabbilee mootummaa malaamaltummaaf saaxilamootaan jedhan keessaa waajjiraalee galmee abbummaa lafaa, misoomaa fi bulchiinsa lafaa, waajjiraalee galii fi waajjiraalee geejjibaa isaan ijoo ta'uu eeranii jiru. Dabalataanis waajjiraaleen daldalaa, tajaajilli elektiriikii Itoophiyaa akkasumas qaamoleen hayyamaa fi to'annoo ijaarsaa kennan malaamaltummaaf saaxilamoo ta'uu isaanii hirmaattonni qorannichaa ibsanii jiru. Waajjiraalee fi dameewwan koomishiniin gumrukii Itoophiyaas dhaabbilee keessatti malaamaltummaan mul'atu jedhamanii qorannichaan eeraman keessaa ta'uun himamee jira. Gama biraatiin gaazexeessitoonni qorannicha keessatti hirmaatan qorannoo malaamaltummaa irratti hundaa'uun hojii isaanii akka hin gaggeessine gufuuwwan isaan mudatan keessaa doorsisni, odeeffannoo dhorkachuu akkasumas dhiibbaa siyaasaa isaan irratti taasifamu ijoo ta'uu ibsanii jiru. Qorannichi sababoota malaamaltummaa keessaa karaa gabaabaa fi saffisaan dureessa ta'uu hawwuu, hanqina naamusaa, sirna tajaajila harkifataa, seera kabajuu dhabuu, hiyyummaa, galii gadi aanaa fi qaala'insa jireenyaa akka ta'an eeramee jira. Uummanni gocha malaamaltummaa yeroo argu qaama dhimmi ilaallatuuf akka hin gabaasne gufuuwwan jiran keessaa adeemsi ittiin komii yookiin odeeffannoo dabarsan dheeraa ta'uu, eegumsa gahaa dhabuu fi akkamitti gabaasa dhiyeessuu akka qaban dhabuu akka ta'an qorannichi mul'isee jira. Kana malees gaazexeessitoonni dhimma malaamaltummaa irratti hordoffii fi qorannoo gadi fagoo akka taasisan gochuu fi yeroo hojii isaanii irra jiranitti eegumsa seera akka argatan gochuun barbaachisaa ta'uu qorannichi akeekee jira. Tajaajila mootummaa kennuuf maallaqa fudhachuun gocha idilee fakkaachaa dhufuu isaa kan ibse qorannichi malaamaltummaa hir'isuuf namoota gocha malaamaltummaa raawwatan irratti tarkaanfii cimaa fi seera qabeessa fudhachuun furmaata keessaa tokko ta'uu hirmaattonni qorannichaa akka amananii ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun torban darbee koomishiniin gumrukii Itoophiyaa keessatti itti aanaan koomishinaraa dabalatee namoonni hedduun yakka malaamaltummaatiin shakkamuun to'annoo jala ooluu isaanii tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksisuun isaa kan yaadatamudha. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa qaamolee fooyya'insa dinagdee gooroo gufachiisuuf yaalan akkasumas qabeenya biyyaalessaa saamuu fi dhuunfachuuf yaalan irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatu ibsaa ture jira. Qorannoon koomishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa kunis malaamaltummaa ittisuuf qaamolee mootummaa qofa osoo hin taane hawaasa, miidiyaa fi qaamolee seera hunda irra hirmaannaa cimaa barbaachisa jechuun isaa Shaggar FM gabaasee jira. Gareewwan marii ajandaa isaanii xumuraa jiraachuu koomishinii maree biyyoolessaa ibse. Koomishinarri olaanaa koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ariyaa ibsa miidiyaaleef kennaniin yeroo ammaa gareewwan marii 250 ta'an ajandaa isaanii yeroo ammaa ilaaluunii fi qindeessuun gareewwan hojii miseensota 500 qabaniif dhiyeessaa akka jiran ibsanii jiru. Koomishinarichi akka ibsanitti hagayya 2 bara 2018 irraa eegalee miseensota 30 gareewwan 8 keessaa filatamaniin yaadonni ajandaa gareewwan
gareewwan tarsiimoo irraa dhiyaatan walitti qindaa'anii gareewwan hojii 8 miseensota 500 qabaniif dhiyaachuu jalqabuu himanii jiru. Sadarkaan marichaa mari'attoonni 500 ajandaa irratti mari'atan bu'uureeffachuun yaada furmaata isaa dhumaa kennuuf marii gadi fagoo kan itti gaggeessan akka ta'e ibsanii jiru. Adeemsi marichaa yaadota ajandaa walitti qindaa'anii fi xumuramanii irratti mari'achuun hanga har'aatti kan itti fufe yoo ta'u, yaadonni gareewwan hojii 8 miseensota 500 qabaniif dhiyaatanis akka yaadaan gabbifamaa jiran koomishinarichi ibsanii jiru. Koomishinarri olaanaa koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ariyaa gareewwan tarsiimaa'oon marichaa ajandaa isaaniif dhiyaate kanneen fooyyeessanii fi xumuran kan jiran ta'uu eeranii gareewwan ammalleen hin xumurre garuu yeroo xumuraatti ajandaa fi yaada isaanii gareetti aanuuf akka dabarsan himanii jiru. Inisheetiiviin koodaroota Itoophiyaa miliyoona 5 dandeettii dijitaalaa guddisuu fi jijjiirama biyyaalessaa saffisiisuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Inisheetiiviin koodaroota Itoophiyaa miliyoona 5 dandeettii dijitaalaa guddisuu fi jijjiirama biyyaalessaa saffisiisuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jiraachuu waajjirri ministeera muummee beeksise. Waamicha biyyaalessaa ministeerri muummee Abiy Ahmed dargaggoonni Itoophiyaa inisheetiivii koodaroota Itoophiyaa miliyoona 5tti makamuun dhuma waqtii gannaa lakkoofsi hirmaattotaa gara miliyoona 7tti akka guddatuuf hordofuun sagantaa muuxannoo wal jijjiirraa gaggeessummaa waajjira ministeera muummeetiin adeemsifamee jira. Sagantaan kun hooggantoota indastirichaa fi qaamolee imaammata baasan eebbifamtoota jalqabbii kanarraa mirkanaa'anii fi ogeessota dargaggootaa walitti fidee jira. Sagantaan kun waltajjii hirmaattonni muuxannoo fi ilaalcha isaanii akka waliif qoodan taasisuudhaan ajandaa dijitaala Itoophiyaa bara 2030 guddina ogummaa dijitaalaa qabatamaan akka tarkaanfachiisu gumaachaa jira. Sagantaan kun agarsiisa hubannoo namtolchee irratti xiyyeeffatee daawwachuudhaan kan eegale yoo ta'u waajjira ministeera muummeetti hooggantuun seekreetaraayitii pireesii Billeenisiyyuma haasaa baniinsaa taasisanii jiru. Itti gaafatamtuun biirichaa haasaa isaanii keessatti ogummaan teeknikaa fi dijitaalaa dargaggoota qabeenya biyyaalessaa murteessaa ta'uu ibsuun waamicha ministeera muummee ganna kana lakkoofsa koodaroota gara miliyoona 7tti akka ol guddisu taasisan hojiirra ooluu isaa mirkaneessanii jiru. Marii paanalitti aanu irratti ogeeyyiin 4 kanneen inisheetiivii koodaroota Itoophiyaa miliyoona 5 irratti muuxannoo fi ilaalcha isaanii qoodanii jiru. Paanalistoonni Dr. Abiyoot Baayyuu gorsaa olaanaa ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii, hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Giiroo Beeteleem Dassee, eebbifamaa inisheetiivii kanaa Azmaraa Taaddasaa fi hojii uumtuu teeknooloojii Mahaaleet Siyyuumdha. Hirmaattonnii fi dargaggoonni dandeettii isaanii itti fufiinsaan akka guddisan, furmaata gochaan hojjetamuu danda'u akka qopheessan, guddinaa fi kalaqa sirna iikoo dijitaalaa Itoophiyaa keessatti gahee isaanii akka ba'an jajjabeessanii jiru. Dargaggoonni hirmaattonni ogummaa dijitaalaa ilaalchisee gaaffii paanalistootaaf kan dhiyeessan yoo ta'u, gaaffii isaaniif deebii kan argatanii fi guutuun waltajjii marii banaa fi muuxannoo kan itti wal jijjiiramedha. Muuxannoo wal jijjiiruun kun dandeettii dijitaalaa guddisuu fi jijjiirama biyyaalessaa saffisiisuu keessatti gahee olaanaa inisheetiiviin koodaroota Itoophiyaa miliyoona 5 qabu irra deebi'ee kan mirkaneesse ta'uu waajjirichi ibsee jira. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha dhaabbii bahaa kenna tajaajila manneen murtii muusaajii siistama Oromiyaa Integrated Court Case Management System irratti leenjii guyyaa 3f turu magaalaa Adamaatti kennaa jira. Itti aanaan pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Badrii Tamaam jalqabsiisa leenjicha irratti argamuun haasawaa baniinsa taasisaniin muusaajiin kun tajaajila manneen murtii kennan haala wal fakkaatuun akka raawwatanii fi kenniinsa tajaajilichaa waraqaa maleessatti kan jijjiirudha jechuun hojii hanga jiruun gama kenna tajaajilaatiin waggoottan 4 darban kana keessatti gama dhaqqabummaa fi qulqullinaatiin hojii itti milkoofnedha waan ta'eef milkaa'inoota kennanii fi gaheen keessan olaanaa waan ta'eef galata qabdu jedhanii jiru. Seektaraalee mootummaa jiran keessaa raawwiin hojii manneen murtii sadarkaa gaariirra jiraachuu kan ibsan obbo Badriin komiiwwan gama ariitii fi qulqullinaatiin hawaasni darbee kaasurratti hojjechuun nurraa eegama waan ta'eef kana caala hojjechuuf hojii keenya ammayyeessine hojjechuuf leenjiin kun gahee olaanaa qabaa jiru. Qindeessaan dhaddacha dhaabbii bahaa mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Rattaa Baqqalaa gama isaaniitiin akka jiranitti hojiilee hangammaa hojjanne keessaa kenna tajaajila dhaqqabamaa gochuuf teeknooloojii fayyadamaa turreen abbaan dhimmaa deddeebii turee kan hir'ise yeroo fi baasii kan qusatedha waan ta'eef leenjiin haala kanaan kennamuun isaa isa itti aanuuf daran iftoominaa fi qulqullina kan uumuudhaas jedhanii jiru.
Itoophiyaan addunyaarraa shanaffaa Afrikaarraa lammaffaa ta'uun shaampiyoon atileetiksii ganna 20 gadii bara 2026 xumurte. Itoophiyaan shaampiyoon atileetiksii addunyaa umurii 20 gadii Ameerikaa magaalaa Eeguunee Eriigwan keessatti gaggeeffamaa ture irratti meedaaliyaa 6, warqee 2, meetii 3 fi naasii 1 argachuun dorgomicha goolabdee jirti. Dorgomii guyyaadhumaa gaggeeffameen Itoophiyaan fiigicha meetira 1500 dubartootaa fi dhiira irratti hirmaattota qabdus meedaaliyaa dabalataa argachuu hin dandeenye. Fiigicha meetira 1500 dubartoota irratti Elizaabeet Amaaree sadarkaa 4ffaa, Haragaweeyin Kalaayyoo ammoo sadarkaa 9ffaa qabachuun dorgommii sana xumuranii jiru. Atileet Shittoo Gumii fiigicha meetira 5000 dubartootaan sadarkaa 2ffaa bahuun meedaaliyaa meetii argamsiiftee jirti. Gama biraatiin Dastaa Taaddee fiigicha meetira 1500 irratti sadarkaa 12ffaa qabachuun xumuree jira. Haala kanaan Itoophiyaan walumaa galatti meedaaliyaa warqee 2, meetii 3 fi naasii 2 walitti qabachuun gabatee meedaaliyaa irratti sadarkaa olaanaa argattee jirti. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa ganna 20 gadii kana irratti qopheessituun dorgomtichaa Ameerikaan meedaaliyaa 24 walitti qabuun sadarkaa 1ffaa qabattee jirti. Akkasumas Keeniyaan meedaaliyaa 11 argachuun sadarkaa 2ffaa qabattee jirti. Itoophiyaan ammoo addunyaa irratti sadarkaa 5ffaa, Afrikaa irraa ammoo sadarkaa 2ffaa qabachuun dorgommicha kan goolabde yoo ta'u, bu'aan kun Itoophiyaan dorgommiiwwan atileetiksii sadarkaa dargaggoota irratti Afrikaa keessaa humna olaanaa qabdu keessaa tokko ta'uun kan agarsiisu yoo ta'u, dhaloonni atileetota haaraan sadarkaa addunyaatti biyya isaanii bakka bu'aa jiraachuu mirkaneessa. Iraan waliigaltee waraana Paakistaan Tarkii Saawudii sababni sodaadhuuf hin jiru jechuun dhaadatte. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baghee weexata yaada kennaniin sababni itti waliigalteen waraana Paakistaan Tarkii Saawudii Iraan yaaddeessu hin jiru jechuun himee jira. Bagheen waliigaltichi tarsiimoon biyyoonni naannicha nageenya irratti qaban jijjiiramuu agarsiisa jedhan, kunis biyyoonni humna alaa caala dandeettii ofii irratti hirkachuu guddaa agarsiisee jira. Karoorri kamuu ji'oopolitikaa fi haala qabatama naannichaa giddugaleessa godhatee kan waliigaltee fi hammataa akkasumas diinaa fi yaaddoo addaa baasee nageenya cimsuu fi jeequmsaa fi sarbama diinaa ziyoonistii fi michoota ishee hambisuuf hiree ni uuma jechuun Israa'elitti quba qabanii jiru. Saawudii Arabiyaan, Tarkii fi Paakistaan waliigaltee waraana yeroo rakkinaa kana waliif mallatteessan torbee darbe keessa ture. Waraanni Iraanii fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffamu Saawudiinis harkisuu danda'a yeroo jedhamuttidha. Biyyoonni kun sadan waliigaltee tumsa waraanaa kan waliif mallatteessan. Akkaataa waliigaltee waraana biyyoonni kun waliif mallatteessanitti haleellaan biyya tokko irratti yoo gaggeeffame akka waan sadan isaan irrattuu gaggeeffametti fudhachuun waliif duulu. Saawudii Arabiyaa fi Paakistaan duraanuu waliigaltee waraanaa waliif mallatteessanii turan. Amma immoo Tarkii dabalachuun waliigaltee tumsaa waraanaa waliif mallatteessuu ifatti beeksisanii jiraachuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee asumatti goolabneeti jirra. Waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.